Hordoftoota jaalatamtoota chaanala keenyaa har'a saayikooloojii chaaptar 6 paarti 3dha walitti deebinee jirra. Chaaptar 6 paarti 3 kenna tooppikiin nuti irraa eegallu the trait theory of personality jedha. Kutaalee darbe lamaan keessatti tokkoffaa irratti paartiin dura akkuma waliin dabarsine waa'ee personality fi akkasumas immoo parts of personality sadeen kan waliin ilaalle ta'uun ni yaadatama. Lammaffaa irratti immoo the first theories of personality which is called psychoanalytic or psychodynamic theory of personality waliin ilaaluun kenna ni yaadatama. Har'a the second theories of personality which is called trait theory of personality kan jedhu kan waliin barruta. Kanaafuu theory kanarra maal akka hubattan dhuma keessan irratti of gaafachuu danda'uu qabaattani. Kanaaf maal jenna the psychologist take the trait approach see personality as what a combination of stable internal characteristics that what people display consistently over time and across situation jedhaniini psychologistiin kun theory kana yeroo qopheessan mala trait approach kana fayyadamuudhaan theory kana yeroo qopheessan personality kana akkam jedhanii hiikanii theory kana keessatti personalitiin kun combinationii takkaa'u ida'ama amala dhaabbataa keessoo kan namoonni display agarsiisan takkaa'u mul'isan consistently haala dhaabbataa ta'een over a time and across situation taahimii kamirratti fi akkasumas iddoo kamirrattu amalli walitti qabamni amala dhaabbataa namni tokko iddoo kamii fi akkasumas sa'a kamirrattu mul'isu maal jedhanii waamanii personality jedhaniin jechuu. Kanaafuu warri psychologistii theory personality trait theory jedhamu kana gaafa qopheessan achi keessatti definition isaan personality daf kennan takka waan isaan personality itti ibsan personalitiin kun ida'ama amala dhaabbataa keessoo ilmi namaa iddoo fi akkasumas yeroo kamittuu haala dhaabbataa ta'e mul'isuu danda'u takkaa'u ofirraa calaqqisiisuu danda'u santu maal jedhama jedhaniin personality jedhanii ibsanii. Kanaafuu trait theorist jechuun warra trait theory san argate takkaa'u mootu abbaa trait theory san qopheessa jechuudha. Seek to measure the relative strengths of many personality characteristics that they believe are present in everyone jedhan. As keessatti theoristoonni takkaa'u mootu qopheessitoonni trait theory of personality sun maal irratti seek ta'anii takkaa'u maal irratti xiyyeeffatanii waan isaan irratti xiyyeeffatan sun measuring a relative strengths of many personality characteristics jabeenya amaloota hedduu namummaa takkaa'u eenyummaa san that they believe are present in everyone nama hunda keessattuu ni argamaa kan jedhan san amaloota hedduu eenyummaa ilma namaa nama kamuu keessatti ni argama jedhan san jabeenni isaa takkaa'u relative strengths isaa safaruudha jechuu gaheen isaanii takkaa'u mootu fedhiin isaanii. Kanaafuu wanti isaan theory kana qopheeffatan tokkoffaa definition personality akkaan isin hime kanatti ibsuudha. Lammaffaa irratti mootu relative strengths takkaa'u jabeenya amala hedduu namoota eenyummaan isaanii ibsamu sanii warra believe isaanii takka'u theory isaanii keessatti personality isaanii ibsame san strengths amala isaanii san safaruudha waan ta'eef kaayyoon isaanii. Kanaafuu the trait approach to the personality makes three main assumption jedha laal warri malli theory kana takka'u trait theory approachin kun personality kanarratti assumption sadi takka'u yaadota gurguddoo sadi kaa'e jedha. Yaanni sadan theory kana keessa walitti qabame tokkoffaa irratti maal jedha personality traits are relatively stable jedha. Asitti wanti hubachuu qabdan tokkoffaa personality traitiin takka'u amalli eenyummaa kun as keessatti akka warri theory of personality kaayetti amalli eenyummaa kun dhaabbataadha. Dhaabbata akkamii temporarily stable dhamoo permanently stable dhamoo kana lachuu miti kan isaan as keessa akka maal jedhaniiti personality traits are neither temporary stable nor permanent stable but relatively stable or intermediately stable jedhanii jechuudha. Kanaafuu personality traitiin amalli eenyummaa agarsiisu kun as keessatti akka warri theory of personality kaayetti amala maalitti dhiyaatu dhaabbatatti dhiyaatu completely dhaabbataa miti takka'u permanently dhaabbataa miti garuu maalitti dhiyaata jedhanii relatively stable jedhanii jechuudha. Akkuma yeroo darbe chapter 3 keessatti waa'ee learning yeroo isin barsiisu learning is a relatively change in a behaviors due to the experience and the practice akkuma
jennetti asitti illee warri theory kana personality trait akkaataan isaanitti kaan permanent stability hin jenne temporary stability hin jenne garuu maal jedhani relatively stable dhaabbatatti dhiyaata amalli eenyummaa kun amala dhaabbatatti dhiyaatudha jedhaniini and therefore what predictable erga dhaabbatatti dhiyaate ka amalli kun predictable ta'uu ni danda'a jechuun major ta'uu ni danda'a jechuun maaliif hin jijjiiramu waan ta'eef yeroo irratti yoo xiqqaate yeroo dheeraadhaaf stable tahee jira waan ta'eef safaruun ni danda'ama yookaan waa'ee isaa maal gochuun beekuu yookaan predict gochuun ni danda'ama jedhaniini over time yeroo irraa yerootti hin jijjiiramu waan ta'eef haga tokko so a gentle person tends to what stay some way across a time jedha kanaafuu namni gentle man ta'e tokko takka mootu namni hayyuun tokko some way keessatti takka across time tokko keessatti amalli isaa stay tahee jira jechuudha akkuma itti fufetti jira takka akkuma tokkotti ta'a jedhaniini ama assumption lamaffaan isaan kaan immoo personality traits are what relatively stable across what across a situation jedhani ama maal jedhani reefu maal jedhani stabiluma jedhani dhaaban amalli eenyummaa kun maalitti kan dhiyaatudha dhaabbatatti kan dhiyaatudha asitti garuu lammaffaa irratti mootu amalli eenyummaa kun dhaabbatatti kan dhiyaatu eessarratti across a situation haala ta'e wayii keessatti akka haala kamuu keessatti dhaabbatatti kan dhiyaatudha kanaafuu it does not change time to time or across a situation or from situation S to a situation jedhanii naannoorraa naannootti kan jijjiiramu osoo hin taane amalli eenyummaa kun naannoorraa naannootti takka ummootu iddoo ta'e wayiitti dhaabbatatti kan dhiyaatudha jedhaniin maaluma itti dabalarree assumption tokkoffarra across situation itti dabalan jechuudha they can explain what why people act in a predictable ways in many different situations kun immoo maal garsiisa jedhanii ibsan isaan kun sababbiin theory kana keessatti assumption kun kaameef sababa ilmi namaa tokko way ta'e wayii keessatti many different situation takka iddoo garagaraa yookaan haala garagaraa keessatti amaluma wal fakkaataa waan inni ibsuuf maal jedhanii personality traits are what relatively stable across a situation jedhanii jechuun situation jijjiiramu waan ta'eef akkasumas a person who is competitive at work will what probably also competitive on tennis court or at party jedhanii sabab maal jedhanii kanaafuu theory kana lammaffaa assumption lammaffaa kana dhaabbatanii namni hojii ta'e wayiitti cimaa kan ta'u taate maalittillee cimaadha jedhanii shakkanii tennis irratti tennis court irratti akka party ta'e wayii muuziqaa haa ta'u akkasumas immoo artistii haa ta'u namni hojii wayii irratti cimaa fakkeenya farmariin tokko yoo gabareetti cimaa kan ta'u taate namni gabar irratti cimaa sun gaafa gara artistii dhufe takka gaafa gara mootuyyuu atileetis dhufe yookaan gaafa warra pileeyaraas dhufe yookaan mootuu tennis court irrattis gaafa dhufe akkasuma cimaa tahaa jedhanii yaadan jechuudha maaliif yaadan isaan personality traits are relatively stable across a situation waan jedhaniif situation irratti dhaabbatatti dhiyaatan jijjiiramu waan jedhaniif kanaafuu situation tokko irratti namni tokko yoo kan cimaa ta'u taate situation biroo irratti illee cimaa tahaa jedhaniin kanaafuu dogongoraa jechuudha akkanatti cimaa ta'ullee dhaabamuu ni mala jechuudha will probably jedhanii haala kanaan ibsanii inni sadaffaan assumption people what differ in how much of particular personality traits they possess jedha amma sadaffaa irratti immoo maal jedhan ilmi namaa kun particular personality trait akkamii takka hammamii akka inni ibsu irratti takka mootu inni calaqqisiisu irratti hundaa'ee gargar bahuu ni danda'a takka ilmi namaa waan isaan garagara godhu particular personality trait isaan possess godhan takka agarsiisa yookaan mul'isan santu gargar isaan godhaa jedhan kanaafuu digiriidhaan wal taraa jechuu fakkeenyaaf karaa sadiitti qoodanii ilaalan isaan apprehensive jedhaniini akkasumas immootu continuum jedhaniini highly continuum jedhaniini haala saniin bakka sadiitti qoodanii kanaafuu digirii isaatti wal tara malee amalli kun relatively maal jenni stable jedhaniin kanaafuu ilmi namaa tokko kan itti wal taru hamma inni amala san calaqqisiisu fakkeenya namni tokko loovii namni kamuu ni qabaa haa jennu namni kamuu jaalala ni qabaa haa jennu jaalalli one of the trait dha waan ta'e personality trait dha affection yookaan jaalalli kana fakkeenya namni tokko xiqqoo nama jaalata namni tokko mootu moderately nama jaalata namni tokko mootu highly nama jaalata kanaafuu warri personality theory kun maal jedhanii adda baasanii ilmi namaa kun kan gargar isa baasu particular personality trait inni agarsiisu takka inni qaburratti hundaa'etti hamma inni qabu digirii inni qabu jechuudha jaalalli namni tokko nama jaalatu jaalalli maraafuu koomanidha garuu maaltu jara kana adda adda godha jaalala kana irratti digirii isaan irratti
nama jaalatan san gariin xiqqoo nama jaalata gariin immoo medium nama jaalata gariin highly nama jaalata jechuudha. The result is what an endless variety of what unique personality dha. Resultiin kun immoo endless variety of unique personality dha. Amala dhuma hin qabne kan nama biroorraa isa adda godhu takka eenyummaa isa adda godhudha. Kanaafuu the history of what trait theory personality has come through what different stages stageota garaagaraa keessa dhufe jira. Our attention here will be paid on what 5-factor model or the big 5 theory. Amma attentionin kennaaf jalatti trait theory of personality jalatti big model shantu jira takka 5-factor model warra jedhamantu jira. Isaan model shanan suni dimensionii trait kana warra nu ibsanidha. Kanaafuu isaan kana acronomy gabaajee salphaa akka nu galuuf ocean jennee qabanne jechuudha. Ocean takka umutu garba ka jettaniin sanii oolle waa bakka buuti, sii waa bakka buuti, ii waa bakka buuti, elle waan mataa isa danda'e bakka buuti, akkasumas inni illee waan mataa isa danda'e bakka buuti. Kan armaan gadii kana jechuudha. Kanaafuu 5 big theory of trait personality jira. Takka umutu 5-factor model of trait personality jira. Kanaafuu theory of trait personality jalatti modelota shan takka umutu theory gurguddoo shantu jira. Theory shanan kun tokkoffaa irratti openness kan jedhudha. Openness jalatti waan lama laalla. Openness kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Openness tokkoffaa open mindedness itti qoonna, lammaffaa immoo closed mindedness itti qoonna. Openness can be what definition isa openness can best described as a person willingness to try new things and what be open to new experiences jedha. Modelli tokkoffaan openness jedhamu kun opennessiin kun kan isaa maal jedhamee ibsamedha. Nama fedhii maalii qabudha jedha. Waan haarawaa baruuf fedhii yaaluu qabu. Yeroo hunda sammuun isaa kan guutamne waan haarawaa arge hunda inni sammuun isaa hin guutamtu baruudhaaf warri hawwii qabu takka warri yeroo hunda hamiluu fi akkasumas immootu bololu warra maalii jedhama openness mind warra tahe jedhamanii to new experience muuxannoo haarawaa isaan duraan hin qabne argan taane isaan curiosity dha jechuudha. Curiosity jechuun banaadha jechuudha. Sammuun isaanii ni bololtii takka ni hamilti jechuudha. Waan haarawaa takka experience haarawaa duraan hin qabne itti dhufe. But the reverse of these people who try to maintain the status quo or who don't like to change things would score what less on openness. Garuu moo jedha namoonni status quo isaanii maal sadarkaa isaanii ka qaban san bakkuma san teessuu fedhan. Akkasumas who don't to like to change things would score less what on open waan qaban san warri jijjiiruun feen an sammuun tiyya guutuudha baradhee jira ni beeka ana amma booda barumsa nan barbaachisu wanni baradhuun jiru sammuun tiyya guutuudha jedhee uf kana yoo jijjiiruun feene takka humootu sammuu ufitan namni namaa banuun feene sun maal jedhamanii beekamanii less what openness warra less openness ta'e kana jechuun warra closed mind qaban jechuudha. Warra sammuu cufaa warra waan haarawaa baruuf hin hamille warra status quo isaanii sadarkaa dura irra jiran san akkasumatti teessan ani guutuudha ani beeka ani mootu waan kanarratti dureessa maal jedhanii warri status isaanii ka duraatan qofarra taa'uu fedhanii fi akkasumas change gochuun barbaanne status isaanii san less openness or warra closed mind qabu. Kanaafuu openness jalatti big theory tokko faanele wala malalla warri sammuun isaanii waan haarawaa banuuf baratuuf hamiluu fi akkasumas banamaa tahe openness person or highly open mindedness person dha. Warri mootu sammuun isaanii cufaa fi status isaanii durarraa socho'uun barbaanne ka achumarra taa'an sun maal jedhamanii less openness person or closed minded person jenneni biratarra. Inni lammaffaan conscientiousness kan jedhamudha. Siisantu kanaan bakka bu'e refers to what a person's organization the motivation jedha. Inni kun garsiisu nama jireenyi isaa wal qabataa yookaan qindaa'aa ta'ee fi akkasumas motivation isaa maal ta'edha jedha. Qindaa'aa takka homootu sirnaawaa ta'edha. With what people who score high in the dimension begin those who are what carefully about being in places on time jedha. Laala namoota akkamii namoonni kun namoota waadaa namaa seenan bakka itti namaa seenanii fi yeroo itti namaa seenan san irratti waan namaa seenan san carefully itti yaadan dimension itti nama wajjin wal qunnaman takka wal gaansan amaanaa eeguun haa ta'u waadaa nama wajjin dubbatan bakkaa fi yeroo waliin namaa eeguuf akkasumas organization takka dhaabbata keessatti nama wajjin dalagan keessatti amanamoo ta'uu fi akkaan of eeggatan waan nama ofirraa eegan sun maal jedhamanii conscientiousness person jedhamanii jechuudha. Kanaafuu namni sa'a fi bakkeetti waadaa namaa galee
guutuudhaaf jarjaru takkaahuu guutuudhaaf fedhii guddaa horatuu fi amaana namaa ofirraa tiisuuf akkasumas immoo qabeenya namaa ofirraa tiisuun akka malee of eeggatu sun highly conscientiousness person warra jedhamudha. Akkasumas immoo belongingness warra isa wajjin hiriyaa ta'e irrallee warra of eeggatu jechuudha. Someone scoring low on this dimension. On this dimension means on consciousness dimension. Dimension consciousness kanarratti warri low scoring galmeessa warri qabxii xiqqaa qaban warra akkam jedha. For example, may it always be what? Led to important social events or bro belongingness and what? Fail to return them or return in a poor coordination jedha. Warra poor coordination nama wajji qaban warra waadaa namaa seene hin kabanye warra qabeenya namni bira kaa'ate mootu namaa hin eeyne takka amaana namaa hin eeyne sun immoo warra consciousness dimension kanas keessatti low score galmeessan warra as keessatti qabxii xiqqaa qaban. Kana jechuun warra less or low consciousness person taane jechuudha. Kanaafuu C kana jalatti akka consciousness kana jalatti consciousnessin warra maalidha? Warra waadaa namaa eeguun, amaana namaa eeguun, haqa namaa jabeessuudhaan haa ta'u akkasumas immoo yeroo namni yaamee fi bakka namni yaametti argamu irratti baay'ee of eeggatan nama tuqu arraba isaanii fi maal namarraa eeggatuu danda'anidha. Warri immoo kanarratti dimension kanarratti laafaa ta'an warra amaanaa namni yoo bira kaa'ate nyaatu, warra immoo yoo namni yaame bakkaa fi sa'a namni itti yaame irratti hin argamne, warra immoo yoo namni itti of amanellee nama ganuu sun maal jedhamanii low or less consciousness person warra jedhamudha. Inni sadaffaan maalidha? Extraversion ka jennuunidha jechuudha. Ocean ka jenneen takkaa'u 5 big model of trait isan keessa is a term first used by Carl Jung, nama Carl Jung jedhamtu psychologist kanaan kan fayyadamedha jechuun kun who believed that all people could what divide into two personality types. Extraversion kana jalatti jechi Carl Jung fayyadame kun namni kamuu jedha personality sarratti hundoone bakka lamatti qoonna jedha. Extraverts or introverts jenne qoonna jedhaniin extraverts are what outgoing, sociable, whereas introverts are what more solitary and dislike being the center of what attention jedha. Kanaafuu bakka lamatti qoodanii ilaalan extraversion kana jalatti extraverts warra jennuun warra maalidha? Outgoing, warra nama wajjin deemuu danda'a, warra sociable ta'a, warra jijjiirama ofirratti fiduu danda'an, hiriyaa irratti fiduu danda'an, maatii irratti fiduu danda'an, ollaa irratti fiduu danda'an, hawaasa guutuu irratti fiduu danda'anii fi hawaasa guutuudhaan walii galanii waan hojjetamuu malu hunda hojjechuu danda'u, waan garaa ofii hawaasatti himatee hawaasa wajjin dubbatee dubbisuu danda'u, amanee amansiisuu warra danda'uu fi jijjiirama irratti fiduu warri danda'u sun maal jedhamanii extraverts warra jedhamu yoo ta'u, faallaa isaa immoo introverts jennuun immoo warra kopha galeeyyii, warra citii isaanii namatti baasuun feene, warra immoo mariin isaanii yoo guddatte maatii isaanii bira taree gara ollaatu gad hin baane, waan hunda mataa isaanii qofaan mari'atan, mataa isaanii qofaan murteessan, gaddi isaanii namatti hin bahu, gammachuun isaanii namatti hin bahu, jaalalli isaanii namaan mul'atu, jibbansi isaanii namaan mul'atu, yaanni isaanii namaan mul'atu, mariin isaanii namaan geettu, akkasumas fuudhaa heerumni isaanii warra namaan geenne, warra kopha galeeyyii ufumaa waan hunda fixatuu fedhan sun warra namatti ol baafachuu fi hariiroo nama wajjin hin heddummeessine sun maal jedhamanii introverts jedhamanii warra keessoo isaaniitiin haasa, warra keessoo isaaniitiin mari'atuu fi murteessu santu introverts jedhamanii faallaa isaanii. Extrovertsiin immoo warra wanti isaanii mariin isaanii ollaa geettu, hawaasa geettu, hiriyaa geettu, obboleessa geettu, obboleettii geettu, biyya geettu. Warri hawaasaaf sociable ta'e sun immoo extraverts kan jedhamudha. Inni afraffaan immoo agreeableness warra jennuunidha. Refers to what the basic emotional styles of what person jedha. Inni kun kan agarsiisu basic emotional styles of personidha. Who may be what easy going, friendly and pleasant. Amma warri agreeableness kun warri highly agreeable ta'an warra salphumatti namaaf bitamuu danda'an, takkaa'u nama duuka deemuu danda'an, namaaf oofamuu danda'an, namas amanuu danda'a. Warri namni tokko nama salphumatti gara namni jedhe nama goruu danda'u jira, gara namni ajaje nama ajajamuu danda'u jira, nama salphumatti amanuu danda'u jira, nama mootu salphumatti kallatti inni jedhe takkaa'u taargettiin keessa su barbaadan keessa jira, waan inni fedhe keessa galuuf tura. Warri akkasii maal jedhamanii agreeableness or highly agreeable person jedhamanii.
akkasumas immoo warri immoo faallaa kanaa ta'e grumpy, crabby and hard to get along with or at the low end warri jedhaman kun immoo low end of agreeableness irra jiranii warri kun warra akkamii warra grumpy ta'an crabby ta'an hard to get namoota namatti maxxanne takkaa humootu namoota isa amansiisuun namatti jabaatu nama mootu yaada namaan fudhanne nama wajji walii galuu hin dandeenye irra deddeebi'anii soo itti nama mormii guddatuu fi akkasumas immoo nama yaada namaa hin fudhanne suni warra maalitti warra low agreeable persanii jedhamanii warra namaa walii galuun takka'u nama duuka deemuun namaaf ajajamuun nama amanuun isaanii jabaat nama shakku nama ofitti gannama dhiifne haga feetes ati amansiiftu wajjiin haasoytu nama ofitti gassin dhiifne fi akkasumas immoo yaada keessirraan fudhanne suni maal jedhamanii low end agreeableness person jedhamani warri mootu qajeelotti high agreeableness qaban maal jedhamani high end of the scale warra jedhamuudha inni shanaffaan mootu big 5 theory keessa neuroticism warra jennuunidha refers to what emotional instability or stability dha akkuma waligalatti neuroticism warri jennuun kun warra maal gartuudha emotionally yaanni isaanii keessoon isaanii nagaa qabaatu fi nagaa dhabuu garsiisa people who are excessively worried over an anxious and moody would score what high on this dimension kanatti neuroticism warri taan warra excessively akka malee maalidha dhiphatu akka malee anxious takkaa'u akka malee aaran mood warra moodiin isaanii akka malee maaltu ol ka'uudha warri moodiin isaanii akka malee ol ka'uu fi qajeelotti aaranii fi qajeelot dhiphatan warri emotionin isaanii instable ta'e tasgabbii hin qabne yeroo hundaayyuu dhiphatanii fi yaadanii fi akkasumas immoo aaranii moodiin isaanii ol ka'u yookaan buusuni warra maalii kanarra dimension neuroticism kanarratti haayitaan kanaafuu highly neuroticism jedhamanii jechuudha warra akkamii excessively worried warri ta'e over anxiety fi moodiin isaanii highly mania yoo ta'e fi takka immoo lowly major depression warri moodiin isaanii ta'e kun highly neuroticism person jedhamanii warri kun immoo whereas those who are more even tempered and calm could score namoonni mootu faallaa kana wanni hundi yoo isaan mudatu obsa guddatanii fi callisuu guddatan takka mootu uf qaqqabu guddatan uf qabbaneessuu guddatan yeroo hunda warri emotion isaanii stable ta'e tasgabbii qabu emotion isaanii keessatti tasgabbii qabu sun maal jedhamanii lowly neuroticism jedhama malee neuroticism kanaafuu neuroticism warra akka malee dhiphatu akka malee aaruu fi akkasumas moodiin isaanii yeroo takka akka malee ol ka'u yeroo takka immoo akka malee gadi bu'uudha jechuudha kanaafuu 5 big theories of threat warra jennu warra shanan ocean jennee amma dabarsine kana haala kanaan dabaafachuu dandeettanii firoomsa irratti yeroo hedduu ni dhuftu waan ta'eef of eeggachuu danda'uu qabaanna as jalatti humanistic theory of personality jalatti wanna muraasa qofa barraa wanni muraasni asirra barru sun theory of humanistic of personality ka jedhu kun nam lamaan argame Carl Jung nama jedhamuu fi akkasumas Maslow psychologist jedhamuun jar lama walitti qindooyte kan argatteedha jechuudha kanaafuu mee humanistic theory kun maal akka jedhu kan waliin lalu ta'a humanistic approach to personality emphasizes or focused on what on people's inherent goodness or their tendency to move toward the higher level of functioning instead of what seeing people as a controlled by what by the unconscious unseen forces or psychodynamic approach jedhani lala warri humanistic kun maal jedhani wanti isaan jedhan personality kun kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni emphasize irra godhu focus irra godhu maal jedhani ilmi namaa kun inherent goodness qabaa jedha gaarummaa uumamaa waan gaarii tokko uumamaan qabaa jedha dandeettii uumama takka gaarummaa uumamaa takka uumamaan qabaa jedha their tendency to ammallee dandeettii maali dandeettii isaanii kamaali move toward higher level of functioning gara dalagaa higher level taate sadarkaa guddoorra jirtu takka deemullee uumamaan qabaa instead of what seeing people bakka silaa maal laalu san namoota controlled by unconscious namoota sammuu unconscious isaaniitiin hoogganamanii one higher level functioning kana dalaguu dhabanii fi akkasumas immoo sadarkaa self actualization garuu dhabanii kana bakka silaa laalu san maal gochuu ni danda'a jedha toward the higher level functioning irra gahuu ni danda'a jedha inherent goodness isaanii goodness uumamaan qabu sani unseen forces humna hin mul'anne laalu bakka silaa laalan san humna hin mul'anne sun maal jedhama psychodynamic approach jedhama humna hin mul'anne kana
osoo hin laalle bakka silaa kana laala maalirra gahuu ni danda'an jedha higher level functioning yakkaa'u self actualization irra gahuu ni danda'anii jedha maaliin inherent guddinasi isaan qaban saniin waan dhalootumaan takka uumamumaan dhaalan gaarummina isaanii saniin gahuu ni danda'anii jedha and what set of stable traits or trait approach ammallee osoo maal ilaalin set of stable traits isaanii amala dhaabbata sanyummaa daddarbu isaanii san osoo laalle osoo psycho dynamic ilaalal humaniiti ta'uudhaaf ilmuma namaa ta'uudhaan uumamaanuu maal qaba waan ta'eef guddinasi inherit godhee dhaalee qaba waan ta'eef guddinasi sanirra dhaabbatee self actualization isarra gahuu ni danda'a wanni self actualization isarra isa deebisu hin jiru jedha jechuudha warri humanistic kanaafuu wanti isin salphumatti humanistic irraa baruu qabdan humanistic theory wanti illee osoo psycho dynamic takkaa'u unseen force sanillee yookaan psycho dynamic theory illee ilaalle akkasumas immoo trait theory of personality sanillee osoo ilaalle sababuma ilma namaa taateen ilma namaa ta'uun keetuu guddinasi uumamaan dhaalte qabdu waan ta'eef guddinasi uumamaan dhaalte san fayyadamtee maalirra gara maalii deemuu takkaa'u gara maalii socho'uu ni dandeetta self actualization takkaa'u higher level of functioning gahuu ni dandeetta jedhe bakka silaa jara kana lamaan theory psychodynamic fi trait kana laaltu kana ofirraa dhiifte namuma ta'uu keetiin guddinasi dhaalte saniin gahuu ni dandeetta jedhe jechuu gabaabumatti kanaafuu it is what this conscious self motivated amma as keessa maal jedharre isaan conscious self motivated ability to change and improve maal fayyadamudha sammuu ta'e conscious unconscious sontaan unconscious warra psychodynamic ti maal kee ilaaluudhaan jedha conscious sammuu ta'e tan fuulduraa takka uummatu ta'ati waan very important and urgent thing keessa keetu tana fayyadamuudhaan self motivated ability dandeettii ufii keetiif kakaasu fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeetta waan tokko jijjiiruu fi improve gochuu ni dandeetta jedha jijjiiruuf guddisuu ni dandeetta along with what people's unique creative impulses namoota kalaq addaa takka uummatu boca addaa qaba wajjin taata jedha that humanistic theorists argue what make up the core of personality jedha kanaafuu humanistic theory kun maal irratti waliigalan isaan kun core of personality dha namni kun theory kana lamaanuu ofirraa dhiisee uumamummaa waan dhaale qaba waan ta'eef waan fayyadame self actualization gahuu ni danda'a jedhani kanaafuu humanists such as what Carl Rogers and Abraham Maslow went to jara kana lamaantu qopheesse waan ta'eef psychology to what focus on what things that make people uniquely human jedha laal jarri kun lamaan maal jedhanii theory kana gaaf qopheessan marratti ifatanii tingisiin jedhan ilmi namaa maali wanti tokko jedhan ilma namaa kana maal godhe uniquely human godha dhala namaa adda isa godha tingin tokko jedhan tingin sun maal akka ta'e kan waliin laalu such as what tingin sun subjective emotion isa emotion dhuunfaa inni qabu akkasumas the freedom to choose one's destiny akkasumas immoo bilisummaadhaan destiny takka gosa tokko filachuun isaa jarri kun lamaan tingisiin isaan baanan kun tingisi emotion dhuunfaa isaa ta'uu danda'a destiny takka uummatu gosa yookaan sanyii inni bilisummaa qabu takka uummatu mirga qabu filatuuf kuni maal isa gochuu danda'a jedha namicha kana uniquely human gochuu danda'a jedha akka Abraham Maslow fi Carl Rogers jedhanitti jechuudha as Maslow theory will discuss in chapter 4 keessatti dubbatame jira in this chapter the discussion of humanistic views of personality will focus on the theory of Carl Rogers irratti hunda maaliif ka Maslow chapter 4 keessatti jedha inni garuu silaa 5 keessa jechuu qaba ture dogongoree 4 keessatti jedhee 5 keessatti kan wajjin baruu taanuti waa'ee Abraham Maslow waa'ee motivation and emotion ka jedhutti bal'innaan kutaa itti aanutti kan wajjin baruu taa kanaafuu kutaa kana keessatti theory jara lamaan ittiin qophaa'e keessa focusly kan irratti humanistikiin dubbatamu Carl Rogers irratti jechuudha akka Carl Rogers itti maal akka jedhame gara gadii kanatti kan waliin ilaalu ta'a kanaafuu Carl Rogers and self concept jedha innummaanu Carl Rogers fi self concept jedha as jalatti wanti ilaaluu qabnu like Maslow koma Rogers believed that akkuma Maslow Rogers kun maal irratti amane jedha takka maal irratti ifate that human beings are what always striving to what fulfill their innate capacities and capabilities jedha ilmi namaa kun maal fulfill gochuuf guutuudhaaf deeman jedha innate jechuun ta'uu uumamaa jechuudha innate capacity ta'uu uumamaan inherit godhan san dandeettii uumamaan dhaalan sanii fi akkasumas capability cimina isaanii and to become what everything that their genetic potential will allow them to become self actualization genetic umman isanitu potential takau powerin takau humni yookaan dandeettiin isaan uumamaan warra dhalan sun self actualization akka isaan gaan isaan ayyamaa wanti biraa isaan hin barbaachisu jedhee jiru garsa jalatti this striving for what fulfillment is called what
wanti fulfillmentiin isaan strive ta'an ka isaan hawwan ka genetic potential nu irraan nama gaa higher level of functioning isaan baanan sun maali akkuma isin himaa ture maal jedhama self actualizing tendency jedhama sadarkaa maalirra gahuu hawwu gararree takkaa'u gubbarra bahuu hawwuuti jechuudha an important tool in human self actualization is what tooliin takkaa'u meeshaan ijoo fi barbaachisan self actualization keessaa maal ta'uu qaba jedhani the development of an image of oneself or self concept laala maal meeshaa takka jira tuulii takka jira ta'eessarra nama geetu self actualization irraan nama geetu kanaafuu meeshaan sun maal jedhamti jennaan development of an image of oneself waa'ee kan keetii takkaa'u himmaa kee akkaa'u yaada kee gaarii ufii yaadu ufii kana waan gaarii ufii qabaachuu jechuun imeejii gaarii takkaa'u kalaqa gaarii yookaan humuutu abjuu gaarii ufiif qabaachuu santu takkaa'u self concept waa'ee keetii waan gaarii yaaduu santu meeshaa eessa keessatti si barbaachisuudha self actualization keessatti barbaachisu kanaafuu the very important and mandatory tool which is used to help us to reach on self actualization level or higher level functioning is known as image of oneself development of image of oneself or self concept jedhama jechuun self concept jechuun waa'ee kan kee waa'ee gaarii yaaduu bakka gaariitti uf arguu bakka gaarii akka geettu abjuu gaarii qabaachuu takkaa'umotu bakka gaariitti uf yaaduu jechuudha self concept is based on what people are told by others self conceptiin kun maal irratti hundaa'a jedha what people are told by others namni tokko nama birootiin maal jedhama waa'een isaa ibaluun kun nama akkamiiti jedhama eessa gaha jedhamee wanni namni siin jedhu sun fakkeenyaaf diittan akkana taha doktora taha takkaa'umotu profeesara taha yoo kan jedhan taate namni kun wanni isaan naan jedhan sun maal jedhama self concept takkaa'umotu image of myself jedhama jechuudha kanaafuu wanti isin beekuu qabdan maal irratti hundaa'ee self concept based on what people are told by others nama biraatiin maal akka namni jedhama jedhu santu maal jedhama self concept jedhama and how sense of self is reflected in the world selfiin kun akkamitti ibsamu jecha keessatti action of important people in one's life jireenya ilma namaa tokko keessatti gocha barbaachisaa dalaguu sanii fi such parents siblings co-workers friends fi teacherii barsaa biratti maatii biratti warra wajjin hojjettuu fi obboleeyyan hiriyoota biratti wanni ati jedhamtu akkaataan itti yaadamtu sun self concept jedhama jechuudha as jalatti waan lama qofa barree ofirraa dhaamna jechuudha wanti lama nuti barru akka Carl Rogersitti termii gurguddoo lamatu jira personality kun kan argamuu danda'u balance between two things dha kanaafuu self concept kana bakka gurguddoo lamatti qoode self concept tokkoffaan inni qooda real self waan jedhamuu fi ideal self waan jedhamu walii gallaami maalidha real self maali ideal self maali kan jedhudha real selfin dandeettii ta'e dhugaa yoo taatu ideal selfin immoo dandeettii ta'e tan yaadaa jechuudha kanaafuu namni tokko bakki inni itti uf yaadu suni laal bakki inni itti uf yaadu suni maal jedhama ideal self jedhama dandeettii yaaddoo takka humuutu bakka ati yaadan itti uf eedu yoo ta'u real selfin immoo namummaa maalitti namummaa dhugaa takka dandeettii kee ka dhugaa bakka ati irra jirtu fakkeenyaaf ati doktoratti uf yaadde eessarratti uf arguu dandeetta boru barsiisarratti uf arguu dandeetta barsiisan ati boru irratti uf argite sun real selfii kee yoo kan ta'u taate doktorri ati kaleessa itti uf yaada turteef namni si yaadaa ture sun maal jedhama ideal self jedhama kanaafuu those are two important components of self concept component self concept barbaachisoodha jaajaa lamaan kun real selfin tun maqaan isii maal jedha one's actual perception of characteristics traits abilities that form the basis of the striving forward self actualization amala dandeettii akkasumas characteristics ati maal san keessatti self actualization keessatti siif murteessaa ta'e santu actual perception hubannaan dhugaa takkaa'u argaan dhugaa ati uf argitu self actualization kee keessatti irratti uf argitu sun real self kan jedhamu yoo ta'u ideal self immoo the perception of what one should be or would like to be waan namni tokko ta'uu fedhu takkaa'u mootuyyuu itti uf arguu yaadu santu maal jedhama ideal self jedhama kanaafuu bakki ati itti uf arguu feetu fi akkasumas itti uf arguu hamiltu yookaan yaaddu sun ideal self kan jedhamu yoo ta'u bakki mootu ati dhugumaan itti uf argite takkaa'u irra geette sun immoo maal jedhama takkaa'u dandeettiin kee ka dhugaa sun maal jedhama
real self jedhama jechuudha. Kanaafuu personalitiin akkuma waliigalatti komponentiin self conceptii lamatu jira jedhanii isiniin jedhe konseptii komponentiin lamaan kun real self fi ideal self. Personalitiin nama bakka lamatti qoodama jira kana lamaan irratti hundaa'e. Maal jedha Carl Rogers? Those two self concept component must be balanced jedha. One of the two does not be what the greater than each other jedha. Inni tokko isa biroorra guddaa ta'uu hin qabu jedha. The real self must be equal with the ideal self jedha. If the real self is greater than the ideal self, or if the ideal self is greater than the real self, then the personality that we get from that person is known as what? Unhealthy personality jedhe. Personality fayyadabeessa takka eenyummaa fayyadabeessa jedhe yoo jarri kun wal qixan ta'in. Kaayyoon jarri kun healthy personality argachuuf maal ta'uu qaba? If the real personality or real self and the ideal self are equal, then the personality that we get is what? Healthy personality jennaani. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaattanii dhumarratti mootu tarmii lamaan an isinii himu conditioned and unconditioned positive regard dha jechuma salphaa tokkoon isinii hima. Rogers akka ibsatti defined positive regard as what? Warmth, affection, love, respect that comes from what? Significant others, parent haa ta'u, admired adults haa ta'u, friend haa ta'u, teachers haa ta'u, in people's what? Experience ilma namaa tokkoo keessatti jaalalli, faaruun akkasumas kabanyii fi ol fuudhinsi takka uummatu faaruun ilma namaa tokkorraa takka ilmi namaa sun yookaan maatii keessa haa ta'u yookaan admired adultii haa ta'u dargaggeessa ati kabaju haa ta'u hiriyaa kee haa ta'u barsaa kee haa ta'u experience kee keessatti sitti dhufu sun maal jedhama jedhee akka Rogersii keetti positive regard. Kanaafuu positive regard jaalala haa ta'u kabaja haa ta'u akkasumas immootuyyuu faaruu haa ta'u akkasumas immootu gargaarsa si gargaaran haa ta'u experience kee keessatti qaama ta'e irraa yookaan sitti dhufu ta'e inni sun maal jedhama jedhanii positive regard jedhanii ibsanii. Kanaafuu positive regard kana bakka gurguddoo lamatti qoodan isaan osoon qoodin duratti positive is what? Vital to people's ability to cope with what? Stress and to achieve self actualization. Maaliif barbaachisa positive walama barbaachisa self actualization agarra tokkoffaa self concept ila lammaffaa irratti immoo positive regard akkuma self concept san positive regard leen self actualization agarraaf akkasumas immoo stress san cope ofirraa gochuudhaaf si barbaachisa jechuudha. Inni kun kanaafuu akka Rogers kaayet bakka guddoo lamatti qoodan unconditioned positive regard fi positive maal jedhaniin conditioned positive regard jedhaniin jechuudha. Unconditioned positive regard kun maqaan isaa maal jedhama karaa biraatiin? Love, affection, respect sitti dhufa. Maaliif? With no strings attached. Strings kamuu waliinuu attached osoo hin taane jaalalli kabanyii fi akkasumas gargaarsi qaama tokko irra experience kee keessatti osoo waan wayii waliin associate hin ta'in sitti kan dhufu yoo taate unconditioned positive regard jedhama. Maqaan isaatu maal jedha? Unconditioned jedha. Condition wayii wajjinuu waliin qabatu jechuudha. Waan walitti hidhatuun hin qabu osoo waan wayiitti attached hin taane namni tokko hojii maatii dalagdu san laalee akka self actualization argattuuf yoo positive regard jaalala haa ta'u kabaja haa ta'u qabeenya haa ta'u waan wayii siif kennu taate yookaan siin gargaaru taate osoo waan wayiitti walitti hin hidhin namni sun maal sii godha jennaani unconditioned positive regard jennaani. Garuu namni tokko mootuyyuu yoo waanuma sii kennu kana love fi regard love fi affection fi respect fi wantoota kana fakkaatan kana condition wayii walitti hidhee criteria wayii yoo ati waan kana goote kana sii kenna jedhee ati waan san gochuuf kana kan sii kennu taate yoo ati waan san hin godhin kana kan sii hin kennine taate namni sun maal sii godhe positive regard ta'e conditioned positive regard condition wayiitti walitti hidhe waan ta'eef conditioned positive regard jennaan. Amma lamaan kana keessa kamtu self actualization irraa nama ga'uuf nama barbaachisaa ka jedhu adda baafachuu qabna. Unconditioned positive regard is very important to reach at the level of self actualization rather than what? Conditioned positive regard. Positive regard condition wayiitti walitti hidhanii si kennan sanirra unconditioned positive regard ka osoo walitti hidhanii ka homaanuu osoo walitti hidhin si kennan santu sadarkaa self actualization irraan si gahuu irratti gahee guddaa taphata. Fakkeenya takkitti afaan Oromootiin isinii fudhadhee xumurraa nam tokko fakkeenyaaf barattuu takka maatiin akkam jedheeni ati yoo doktora taate kunoo fakkeenya kana keessatti ati yooliif doktora taate waan akkanaa sii kenna maallaqa akkanaa sii kenna jedhaniini takkaan immoo homa feete baradhuuti ati dipaartimentii feete baradhu waan feete dalagi garuu badhaasa maallaqa haga kanaa gaafatu yuunivarsiitii irraa galtu sii kenna jedhanii
taan hin garuu yoo gaafa yuunivarsiitii irraa galtu doktora seentee galte maallaqa haganaa sii kennan lachuu maallaqa kuma ijoollee nama tokkotu maatii tokkotu ijoollee isaa lama qaba haa jennu salphifnee haa fudhannu meeshaa egzaampilii bira maatii lamaan qabu yuunivarsiitii deemte lachuu takkaan maal jedhan gaafa yuunivarsiitii galte qarshii 10,000 sii kennaa jedhan takkaan immoo yoo ati yuunivarsiitii irratti qabxii saqqalte takkaan meedisiin seente qarshii 10,000 sii kennaa jedhan kanaafuu ishee yoo ati meedisiin seente qarshii 10,000 sii kennaa jedhan tanaaf abbaan kun maal godheefi condition positive regarding godheef ishee taan immoo gaafa yuunivarsiitii irraa galte waan kana seeni waan kana ta'in jenne gaafa yuunivarsiitii irraa galte qarshii 10,000 sii kennaadhe isii saniif maal godhe unconditioned positive regarding godhe kanaafuu ijoollee lamaan tana keessa ta abbaan meedisiin seeni jedhee dirqe tanaa fi tammootu waan feete baradhu badhaa sii kenna jedhee dirqe tana keessa ta self actualization argachuuf carraa guddaa qabdu ishee abbaan waan feete seeniti gaafa galte garuu qarshii 10,000 sii kennaa jedheen sanii jechuudha maaliif jenna tun amma dipaartimentii kana itti dirqamte isheen amma qarshii san fudhachuuf jettee dipaartimentii kana seenuu malte osoo abiliitiin isii fi potenshaal isii nayyamin gaaf seente garuu barnoonni achi keessatti dhibee waggoota hedduudhaaf isiin ari'amtee itti deebi'uu dadhabdee kuftee itti deebi'uu dandeetti kanaafuu self actualization argachuudhaaf yeroo hedduu ni dhamaati jechuudha dandeettii isiitiin ala galte tuun garuu waan feete seenedhanii carraa bal'aa waan kennaniif kondiishina wayiitti nu badhaasii walitti ni waan ta'eef waan feete seente waan keessatti influenshaal ta'uu dandeettu effective ta'uu dandeettu seente self actualization isiirra gahuu dandeetti jechuudha kanaafuu waan roogarsikaa positive regard lamaan kana keessa unconditioned positive regard is very important to reach the level of self actualization yoo ta'u but the conditioned positive regard is less important for the what self actualization level jennani that is the end of our chapter 6 or about personality so I want to acknowledge and thank all of our followers